لا لقى بوستي غي خدراني تيس أقرتني متي ورد دران نجلا ياتني مالف أن دوالم كي أجتني قلقلا جنما قمنتي نجلا قد عباتا Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota chaanaalii yuutuubii kanaa durumaanuu wanti nuti irra guddaan keessan maaqeeqxaa Andu'aalem akkamitti jaartii ajjeesaa maarree jedhaa turtanii anatti wanti gaafii ta'e halkan sa'a sagalitti nama jaartii hankee fooqii irraa gad darbe yookaan beekuu qabda yookaan nama achi gad darbe beekuu qabda yookiin suma gad darbe jechuudha yookaan ammoo ati mana hin jirtu faata mana jirta hojiin jirta halkan sa'a sagalitti namatti kan laalla ture asii isii malee. Kana shakkineeti iyyaa turre amma mirkanaa'ee jira jechuudha. Akkuma asirratti agartanu suuraa asii akka agartanii viidiyoos boodarra qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Ragaa nama lamaati itti mirkaneessee jira. Akka inni gizee hunda farshoo dhugee gizee hunda kan reebu silkiis akkasitti waan hin taane hunda agarsiisanii dhalaa adda addaatti wajjiniin waan adda addaa godhu gizee hunda bakka cinqatii keessa galti ammaasis waggaa lama akkasitti wajjiniin jiraatee ni kaa godhatee sargii godhachuu didee lafa rakkisuu jira jechuudha. Akka barbaade godhee kee ofiisiitii waggaa lama wajjin yeroo sitti gubee kee booda keessa akka barbaade akkuma inni jedhaa tureenis ragaan ni jira jechuudha. Isiin akkasiin gaa'ela barbaadaa turte akka inni immoo yeroo itti kennaa ture yeroo ammallee akka inni jedhaa ture jechuudha. Ragaa hedduutu jira jechuudha. Sana biraan dabre kabraa godinyoonnis warri isii dhiyaatan jechuudha. Kanneen karaa ishee tasfaa'ee Moneet Masarat jedhu kun hundi akka inni namtichi kun intala kana duraan baay'ee miidhaa ture dubbatan jechuudha. Kabraa ammoo ashaaraan fuulaa bakka inni irraa argame fuula sirraa argame harkisa. Gizee akkasiin jennu Itoophiyaa akkasitti qofti miti kanaan bu'aan qorannoo kan mirkaneeffame biyya Jarmaaniitti illee argamteetti. Kan biyya Jarmaanii guyyaa 4 booda kan deebi'u ta'a. Garuu qorannoo inni biyya keessaa kan mirkaneessu fuula sirratti ashaaraan harka Andu'aalem argamee jira. Kan lammataa ragaan namaatis mirkaneessee jira. Gizee hunda akka inni farshoo dhugee galu gizee machaa'ee akka inni si dha'u ragaan namaatis kan mirkaneessee jira jechuudha. Kanaafuu jennaan namni takkittiin mootummaa Itoophiyaa akkuma du'aa intala kana qorateetti du'aa Hacaaluu Hundeessaa silaa qorate silaa Hacaaluus ni baay'ee yaada. Akkuma kana godhamuu qaba jabaattanii jirtan akkuma kanatti fufuu qabdan ammallee.